مسجد خرجارو خيستي الكليغويا أصولتين بقتين جزا ربي أخفلوا في أكسمتي يا تجري ايوه ولا بتلقوا بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيسموت خينيا خبجمو خيساتي في خالة خيساتي في خالة شكن كينيا والفاتو هندي خيسنو خراديرا خنياتني باديات هينيا تنتخانو الدفتن غلطة قد ربي نسني فاخن الله أكبر الله أكبر ويانا رانتنا نوف ورا مقالات دليف ويا جبانا ويا سيناتي أمني إسلاما خيسافي على والديقرني چایا اسلاما تتنفقاتو asitti nu dhaabanii waliigala isaanii toltuu khayrii isaanii miizaana hasanaata isaanii irraa yaa rabbi khaayif jenna. Allahu akbar Allahu akbar kanumaafu namni gammade waan jiru waan hin beekne jecha salaamtuma isinirra qara'uudhaafi wanni asumaan isin nuu beeytan waan silaa godhuu qabnu osoo hin godhin gamana rakkinni as nu fidee bakka salaataa tolfannee bakki barnoota keenyaa sababaa kanaan rakkoorra waan jirtu jecha warri as jirtan hundinuu akkuma rabbiin kana nu furetti hafe isin afuru jettanii akka rabbiin nu kadhattan isinirraa barbaanna. dhumarratti keessummoonni keenya akka jirtan hundattuu kabajamaa jechaa asumaan mana marii islaama magaalaa afeereetiin ani haasa'u qiyyaasumattiin dhaabaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير شمامة الهندي هيتني شيخنا شيخ مهدي أبا جاي أم بكتي وديفيد الله أكبر الله أكبر أكنا إيجا شيخ مهدي يجوما نمني شيخ مهدي بين جرو مغانا تدر نمني بيكو نانو أنا كودو أنا نمني بيكو شيخ أنا خديرة بيجا نكودو جاري وكينا أنا كمان جابوا إلياس تينا شيخ إلياس program hoga manture timare beji binesa ala zajari jani kan wari ka pasudan anake shemali ga itu sagai akana nu gawasani agala to mani dila to ni dari to bere jeni bena tore shematin magala tana na program
Ayyee. umrii rabbii adeemsi jennaan. Rabbi umrii haa dheeressu. Mee kutaa gargoor rabbi deemaa jira. Bismillah inga deebi. Awo magana gadi. Awo kamawa. Ijoollee kee kakalloo tanaaf. Wala gadi. Awo ajaza. Warri yaa barasiina bara. Sheikh sabri zakanu. Itti aansuudhaan Sabri zakanu ji. Duuba mana marii dhimma islaamaa bulchiinsa magaalaa Dubai Sheekh Muhammad Ibrahim gara waltajjiitti Jalaan bahee jira. waan akkanaa rabbiin itti Sagantaa namatti. kun sagantaa eebba masjida jaarmeessa xumura jaarmeessa eebba masjida jaami'a nuuriiti akkasumatti immaas sagantaa eebba waa lamaa qabna jecha qabna jechuudha. Tokko maktabaa jamaa tokkummaa gartee aanaa Dagariin ijaarame kan masjida Bilaalitti akka baha Oromiyaatti maktabaa guddaatu ijaaramee jira. Maktabaa sanillee Allahu Akbar. Eebba maktabaatii fi eebba masjida jaami'a nuuri jechuudha. Amma kanaan ummaasa warreen sagantaa tana milkeessu jecha yeroo dheeraa laffa'uu ture haawwan keenyaa warra gartee kaleerraa hangammaa nyaata godhuudhaan laffa'uu jiran maqaa waltajjii tanaatiin maqaa uummata islaamaatiin ni galatoonfan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee kabajamtoota keessummoota keenya ulamaa'ota keenya sheekota keenya ummata muslimaa kan biyya keessaa fi biyyoota garaagaraa akkasuma biyya alaatirraa ergaa afeerraa keenya kabajanii sagantaa eebba masjida jaami'an nuur nuuf argamuu keessaniif maqaa rabbiitiin isin galatoonfachaa baga nagayaan nuu dhuftaniin isiniin jaa akkasumatti itti aansuudhaan hawaasni magaalaa Dadarii fi naannoo isii masjidni keenya ijaarsa isaa raawwatee sadarkaa kana ga'ee arguu keenyaaf maqaa kiyyaa fi maqaa mana marii muslima magaalaa Dadariin baga gammannee jechuudhaaniin gammachuu natti dhaga'ame isiniif ibsuu barbaada. Akkasumatti hawaasni keenya ijaarsi jaami'an nuur kun sadarkaa kanarra ga'uuf kanneen halkanii fi guyyaa dadhabne osoo hin je'in hifanne odoo hin ji'in laffa'aa turtanii fi gammachuu arraan tanaaf eega rabbiiti akka geenyuuf sababaa taatan jazaan keessan milkii duniyaa fi akhiraa isiniif haa ta'uun ja'a. Akkasumatti keessattuu koreen teenya tan masjida jaami'an nuurii fi ijoolleen teenya kanneen biyya keessaa fi biyyoota alaa jirtan galanni keessan dachaadha. Wanni galanni keessan dachaadha juuf akkasumatti baay'ee galatoonfachuun barbaada. Garee tokkummaa aanaa Dadariin ijaaramanii abdii baruu kan ja'aman kan ta'an maktaba yookaan labrarii kitaaba islaamaa masjida Bilaalitti nu ijaaran jalqabarraa kaasanii hawduu duban deebi'in kitaaba kaartoona 30 wajjin waan gartee gareen yookaan jammaan tokkummaa aanaa Dadar kan ja'aman ijaaramanii kitaabaas nu ga'ee jira maktaballee nu xumuranii jiranii baay'ee anaa galatoomaniin jaa naa galatoonfadha maqaa kiyyaa fi maqaa mana marii magaalaa Dadarii fi akkasumatti aanaa Dadariin haa galatoomaniin jaa. Akkasumas hawaasni bal'aan magaalaa Dadarii fi naannoo keenya laffaatiin isin godhaa turtan waan laayyootti ilaalamuu miti kanaaf irra deebinee galatooma baga gammaddan. Kabajamtoota ummata muslimaa guyyaa irraa asitti argamtanii fi akkasumatti warreen sagantaa kana daawwachaa jirtan hundinuu guyyaa arraan tanaa kana masjida eebbisaa jiraachuun keenya ni beekama. Haa ta'u garuu kaayoon masjidni ijaaramuuf arruma gammannee galuu qofa osoo hin taane haqa masjidaa guutuudha jechuudha. Hayni masjidaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala innamaa ya'muru masaajida Allaahi man aamana billaahi wal yawmil aakhiri walam yakhsha illa Allah ulaa'ika asaa an yakuunuu minal muhtadiin. Jiraachisuun masjidaa kanaan ta'a kanumarraa ka'uun masjidni keenyaas akkuma ijaarsisaa guddatetti tajaajilli inni kennuus guddachuu qaba. Kanaaf arraan booda masjidni kun yeroo salaataa qofa banamee kan cufamu osoo hin taane ulamaa'iin majlisa keessa barsiisuu hifziin quraanaa keessatti hafazamuu fi muhaadaraalee keessatti gaggeeffamuudhaan mana rabbii kantiin itti barsiifamu ta'ee kan tajaajilu ta'a. Xumurarratti dhaamsa gartee akka mana marii muslima dabarsu barbaannu keessaa ijoon hawaasni muslima magaalaa Dadar akkuma kanaan dura caalatti masjidaa fi madarasaa akkasumas
majlisaa fi halaqaalee quraanaa iddoo dhaabbatanitti kunuunsuu fi yeroo kamiyyuu caalatti bira dhaabbachuudhaan akka diin keessan kaddamattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Koree fi imaamawwan masjidawwanii nageenya masjida keessanii eegu akkasumas wal hubannaa fi wal mariidhaan waliin tarkaanfachuu dhimmoota humna teessanii ol ta'an inshaallah waliin taanee furaa kan deemnu ta'uu isaa isiniif ibsuu barbaanna. Darasoonni keenya kanneen ilmii barbaaduudhaaf as jirtan kaayoo teessan akka hin daganne hawaasni keenya isin eeggata waan ta'eef naamusa isinirraa eegamu hawaasaaf fakkeenya taatanii kaayoo manaa baataniif qofarratti hanga'uudhaan jabaattanii barattanii hawaasa barsiisuu akka qabdan dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada. Shabaabni magaalaa teenyaa yeroo tana keessatti wanneenni baay'een kallattii hedduun nama dogongorsiisuu barbaadan baay'eetu jira. Dargaggeessi keenya diin keessaa bahanii alatti akka hin hafne ulamaa'ii ni qabna waan ta'eef jabaattanii ulamaa'ii jara hiriiruudhaan qaalii ulamaa'ii godhuudhaan aadaa yahudaa hordofuu dhabuudhaan saahiba filachuudhaan yeroo teessan qaalii tanatti akka fayyadamuu qabdanii fi diin barattanii barsiisuu akka qabdan jechuudha isinii dhaamuu barbaada. Akkuma sanitti hawaasni keenya walumaa galatti zulmii dhiisuu fi zinaa fi farshoo bittaa fi gurgurtii keessatti wal miidhuu musalsala adda addaa rakkoo gartee rakkoo hamtuu keessa nama mudu kanarraa mooraa teessanii fi naannoo teessanitti badii gartee akkan hojjetamne godhuu fi khayritti wal ajajuu keessatti waliin jiraachuu wal dhagayuu wal qabachuu waliif tumsuu walumaa galatti wal mararfattanii waliin jiraachuu akka qabdan akka mana marii muslima magaalaa Dadaritti isinii dhaamuun dabarsaa irra deebi'uudhaan baga gammaddan odoon ifin gad hin buune asumaaniin bulchaa keenya Mahammad Soorii bulchaa kantiibaa magaalaa Dadar afeeruun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Barsiin irraa hundi godhe jettudha. Akkasuma bulchaa aanaa Dadar Mahammad Ramadan isaan lachuutu wajjin alfaanii wal duraa duubaan dhaamsa kan nuuf dabarsan isaan afeerra. Allahu Akbar. Meeqa takbiirtaa isin fakkaata? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ulamaa'ota keenya kabajamtoota hawaasa musliimaa magaalaa Dadarii fi naannoo ishee kabajamtoota ummata keenya hunda guyyaa eebbifamaa fi kabajamaa kan guyyaa bu'aa laffaatii fi ifaajii keessan amata 3-4 itti dadhabdanii argitan kana bagattiin singee bagattiin nugee jechuun barbaada. Akkuma beekamu yoo tokko ta'an hojii guddaa hojjechuu akka dandeenyu bu'aan laffaatii keenyaa kun ragaadha. Kanaaf ammas tokko taanee misooma keenya irratti rakkoo keenya waliin hiikuu akka dandeenyu asirraa barachuu waan dandeenyuuf jecha inni kun cimee kan itti fufu akka ta'u asumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Inni biraa hawaasni keenya asitti argamtan du'aa roobaa akka nuu gootan asumaanis dhukkee magaalaa Dadarii faanaa keenya kana irratti du'aa akka nuu gootan ergaa koo dabarfattaa bagattiin singee bagattiin nugee jechuun barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra Dadarri dhalatee ijoon deenya waan ta'eef duraan dursee keessummoota keenya ulamaa'ii gurguddoo biyya keessarraa ulamaa'ii gurguddoo akka Sheekh Musaa Soolaa, Sheekh Amin Ibro, Sheekh Jamal Aliyyi hayyoota hedduun dhufe waan ta'eef
baga karaa korogachii keenya fokkotaa kana qabatanii rabbi jecha dhufuu isaaniitiif maqaa kootii fi maqaa bulchisaanaa adanii gulatoomaa ulfaadha jechuun barbaadan. Xiqqishoo ana osoo hin ta'in sheekaan gurguddaan kun ogguu ol ka'e warri keessummeessu kun yoo xiqqoo gattaa'e gaarii kan jedhu kaasuu barbaada. Wayirraa fudhanna waan ta'eef ani har'a eebba masgiidaa irratti waan biraa jechuun barbaadu. Masgiida kana asittiin baradhe waan ta'eef dur gaafa barannu yeroo roobni roobee saafa jala kaayan. Saafa jala kaayanii saana jala kaayanii har'a ammoo warri biyya keessaatis warri biyya alaatis tokkummaa aanaatti darja'u ijaaramee masgiida bareedaa kana ijaaruu isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaadan. Keessattuu koreen masgiida aanaatti masgiida magaalaatti darkan ijaaraa turan jimmata hunda hojii keenya hojjenne osoo hin jenne walgahii taa'aa turan jechuudha. Warri biyya alaatis wal ijaaranii nama jallaa hedduu jira fadhii rabbi irratti hirmaachuun barbaanne waan ta'eef keessaa ijoolleen tokkummaa aanaatti darii ijaaramte ijoollee biyya alaa jirtu kanarra masgiida bu'uura nu dhaabe obboleessa keenya Abdulhakiim Tawfiq har'a miliyoona takka marsaa turaatiif asuma keessa jiru isaan nu kanne waan ta'eef innis asitti argamee ture ijoolleen Awustiraaliyaa irraa Suudii Arabiyaa irraa Ameerikaa irraa masgiida kanaaf eebbaa dhufanii jiran waan ta'eef isaanis galatoonfachuun barbaade jechuudha. Warri magaalaa Didar daa'imman magaalaa Didar hundinuu simintoo guurtanii ijaartan dhagaa guurtanii ijaartan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaadne isaanis. Warri Dawoo Afrikaatis warri Suudii Arabiyaa hunda isaanii ijoollee biyya alaa hunda galatoonfachuu barbaadna waan ta'eef dhumarratti wanni kaasuu barbaadu har'a ulamaa'ii gurguddoon dhufe. Ulamaa'ii gurguddoon utiisan uummata irraa barbaadna har'a rooba irraa barbaadne jechuudha. Rooba barbaadnaa mirraa madarasa ni barbaadna madarasa nu buufata waan ta'eef rooba barbaadna waan ta'eef roobatti du'aa'ii akka nu godhanii dhaamsa dabarsuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Takbir! Kabajaan takbirtaa oowwisuudhaan bakka itti deebisa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Obboleeyyan Islaamaa sagantaa kanarra akka gammadaa jirtan abdii qabna. Sagantaa kana gammadaa jirtanii? Ulamaa'ota keessanii fi akkasuma bulchitoota keessanirraa gammadaa jirtanii? Gammaddanii? Ayyada maashaallah gaa hedduu isin jaalannaa hedduu galatoomaa isiniin jechaa gaa sagantaan irraan tanaatuun sagantaa seena qabeettii ammaan dura gaa baroota kanaan dura keessa diin gaddamuudhaaf wanni hojjechaa turre masgiida ijaaruu qofaa takka majlisa ijaaruu qofaa ture amma immoo har'aan tana magaalaan Dadar ummata siiraa habiyyaadhaa jiruu fi habiyya keessa jiru wajji qindaa'uudhaan masgiida akkana fakkaatuu fi maktaba ajaa'ibaa ijaarsa jirti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ummata Islaam Don't call him by Mungkin kami, warna dari itu nama gambar ni. Ya Rabbi ya Badar kama toko izini, Rabbi kaisan Allahu toko Nabi kaisani, Iblan kaisan Kaaba yomu walin dabdani, Faradu hasidatu walin sidawu bana, Jarri lachu khabirra bagaisani. Udawan sedih kaba, Amarra fini kaba fakki jaisa, Amarra fini kaba fakki dulaisa kaba, Istarra bishan kaba fakki balaisa kaba, Amarra budi kaba fakki jaisa kaba, Dadar Rabbi ol kabe nyumata kaba. Masyaallah dah itu isi jalan itu nuga macam tadi. Istilah Sulanda sedang lalu kamna. Takbirta istiqam. Wali kamera suratu sesiri dapat. Takbir.
أكبر اتدابسي لما تدابسي صدق متكو ما شاء الله اتيال سوران غرا سغلتا وللو تكمنا وللو تنا كان نودلستو نودلسوي وللو تنا براتو شاتو مستريا عبد الله مستريا عبد الله تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر براتو مستريا كمو تجينا تكبيراتها كتب إن شاء الله كمو تجينا لنا جلدنا براتو مستريا عبد الله sagantaa dhugaa sagantaa addaati garaadhaa sagantaa eebbaa jalatti akkasumas jiddugidduudhaan tikeetas bitachaa shamisa yookaan tishartii gurguramu jiru jira tishartii sanillee uffata tikeetaa jira murati abbaa dhibbaa abbaa shantamii abbaa soddomii hundumaa humna isaaniitiin jechuudha. Masjid kana dah jalan dari masjid kana dah dekat akan jalan tiap tiap akan kita teman-teman insyaallah izinlah karena awal karena selesai kerja di malam itu jadi ini awal kalau ini dah di malam itu ini kamu mana kamu hanya insyaallah dah warri insyaallah kita masyaallah itu rasa tadi kita ni mirga kayak ni bal mata Allah Akbar. Nah, warrior dapat kumpul itu betul. Dapat tinggi ni, dapat ujian ni, dapat kita ni. Warrior mana orang dapat kita ni? Hawan kenya bisa meren kenya orang kita ni. Allahu Akbar. Baratu nanti amte, baratu muslimin ini tu ya. Eka baratu muslimin ini ni gerak gabas masjidat itu berapa? Gabas masjidat saya sendiri itu Abdul Muhammad gerak waltaji. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Abdul Kore kesa isatako akasmati warra heddu garte masjid sana halkani guya lappa turani Kore tenya kabajatu malami. Takbir. Allahu Akbar. Gabaasa waliigala jaarnee masgiida jaami'aa Nuur magaalaa Dadar haala kanaan isiniif dhiyeessinaa. Sagalee xiqqoon naafota maayikii iddoo haadha finna dhiyeessita. Sadarkaa duraa irratti ka'umsa jaarmee masgiida kanaa ilaallata yoo ta'u, kunis masgiidni duraan kanaan dura ture xiqqaa waan ta'eef hawaasa muslimaa naannoo kana jiraatanii fi magaalaa kana jiraatan simatee yeroo tokko salaachisuudhaaf rakkisaa ture. Kanarraa ka'uudhaan gaafii hawaasa muslimaa naannoo kanaa fi magaalaa kana jiraatan irraa kan ka'e masgiidni kun diigamee bal'aa fi gahaan akka nuuf ijaaramu kan jiru gaafii hawaasa muslimaa naannoo kanaa ture. Kanarraa ka'uudhaan ummata muslimaa magaalaa kana jiraatan, ummata muslimaa naannoo kana jiraatanii fi ummata muslimaa dhalootaan naannoo kana tahanii biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiraatan akkasumatti ammas ummata muslimaa dhalootaan naannoo kana tahanii magaalota biyya keessaa garaagaraa kan jiraatan mari'achiisuudhaan hojiitti kan seename yoo ta'u, yeroo sanitti qarshiin nuti akkaawuntii keessaa qabnu qarshii 80,000 ture. Qarshiin 80,000 akkaawuntii keenya keessa jiru kun diigmee masgiida duraan tureetii fi gaaxxii lafa tanaatiif akkuma ooletti harki keenya qullaa ta'e jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan koreen ijaaramte tun koree sadarkaa adda addaatti hawaasa mariisisuudhaan sadarkaa duraa irratti ummata ijaaruun hojii koree kanaa ture. Kunis sadarkaa biyya alaatti koree adda addaa ijaaruudhaa fi sadarkaa biyya keessaatti koree biyya keessaa ijaaruudhaan koree kana moggaase. Koree biyya alaa, koree biyya keessaatii fi koree magaalota biyya keessaa naannoo adda addaa jiraatan jedhee moggaaseeti hojiitti seenee jechuudha. Qarshiin 80,000 akkuma nu harkaa dhumeen obboleessi keenya tokko kan maqaan isaa Abdulhakiim Toofiq Yoonis jedhamu qarshii nuti hin eegin
akka malee nu gammachiiftee meeshaa jaarmeyaa sibiila bitee nu dhiyeesse qarshii miliyoona tokkoon. Allahu Akbar. Kunis hamilee guutuudhaa fi abdiidhaan akka jaarmeetti seennu nu taasise. Haaluma kanaan horeen biyya alaa jirtu biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiraatan yeroon isaanii waliin fakkaattu, waliin simtu, walitti hin dhiyaattu. Tokkoof halkan, tokkoof guyyaa, tokkoof salaata subii, tokkoof salaata magriibaa ture. Haalli kun hundi osoo isaan hin daangeessin mari'achuudhaan yeroo ammaan tanaa tana teekinooloojiitti fayyadamuudhaan akkasitti kan wal mari'atan ta'a. Hundi yeroo isaa, hirriiba isaa, hujii isaa wareegama godhee yeroon kun hundi osoo isaan hin daangeessin sadarkaa biyya alaatti hawaasa muslimaa dhalootaan naannawaa kana tahanii achi jiraatanii fi hawaasa muslimaa kan khayrii dalagachuu fedhii qaban kakaasuudhaan buusii isaan itti kannan irraa sassaabuudhaan gara koree biyya keessaa ergaa turan. Koreen biyya keessaatis hojiin isii hedduudha turte. Buusiilee hawaasni muslimaa biyya alaarraa gama biyya keessaa ergan qindoomsuudhaan hojiitti naquu kan ta'u yoo ta'u, sadarkaa lammataa irratti hawaasa muslimaa naannawaa kana jiraatan fi magaalota adda addaa jiraatan kakaasuudhaa fi akka isaan arjooman haala mijeessuudhaan maallaqa isaan arjooman kana fidee hojiitti naqu yoo ta'u, sadarkaa biraatiin ammas hawaasni naannawaa kana jiraatan akka dandeettii ifiitti kaan kiisha ifiitii kaan meeshaa bituu akka arjoomu kaan immoo humna ifiitiin akka hirmaatu godhuun hojii guddaa koree kanaa ture. Haaluma kanaan hawaasni muslimaa naannawaa kana jiraatus maallaqa arjoomuu, meeshaalee jaarmeyaa bitanii dhiyeessuudhaa fi humnaan hirmaachuu fi yaadaan deeggaruufaadha. Qabiyyeen masgiida kanaa yookaan bifti isaa giraawundi pilaastuu yoo ta'u, teessumti lafa inni irra qubatee dheerinni isaa meetira 32 irraan gadee meetira 29 akka waliigalaatti kaaree meetira 928 irra kan qubate yoo ta'u, qubbii 3 minaaraa 2 kan dheerinni isii lafarraa meetira 37 yookaan immoo manaa olitti meetira 25 ta'e qaba. Jalarraa shaawara hulaa 15 kan qabu yoo ta'u, mana fincaanii haaree dhiiraaf ijaarame hulaa 14, mana fincaanii haaree dubartootaaf ijaarame hulaa 12, mana fincaanii duraan ture kan suphame hulaa 10, walumaa galatti hulaa 36 yoo ta'u, tajaajilli masgiidni kun kan nama jaamee yaadamu yeroo tokkotti salaataaf mana tokkotti nama 960 kan keessummeessu yoo ta'u, mana sadeen irratti nama 2980 yeroo tokkotti kan keessummeessu yoo ta'u, gubbarratti markaza ilmiidhaa ni qabaata. Allahu Akbar. Baasiilee masgiida kanaaf bahan yoo laallu baasiileen qarshii funaanamtee akkaawuntiitti seentee akkaawuntii irraa baatee hojiirra oolte miliyoona 17 fi 300 fi 9,000 fi 559 yoo ta'u, meeshaaleen jaarmeyaa namoonni adda addaa bitanii nuuf arjooman qarshitti yeroo shalagamu miliyoona 6 fi 963 fi 435 yoo ta'u, shalaggii humna namaa asitti dhufee humna isaatiin hirmaatee gara qarshitti yoo deebisnu miliyoona 1,500 yoo ta'u, walumaa galatti baasiin masgiida kanaaf baasii taatee hojiirra ooltee masgiidni kun ni fixe jedhamee yaadame miliyoona 25 fi 772 fi 994. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Turtiin eegalarraa hanga maayyiitti masgiida kana xumuruudhaaf nurraa fudhate waggaa 7. Allahu Akbar. Mashaallah. Maayyii irratti dhaamsi koree jaarmee kanaa hojiin hojjetame kun rabbumaaf jecha waan ta'eef akka naaf arkanii fi akka naaf dhaga'aniif akka nu duraa hin taane ulamaa'ii fi hawaasni muslimaa asitti argame kun du'aayii akka nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gabaasa koree galtee magaalaa tanaa sagantaa kana keessatti shoora guddaa taphatu jaarmeen masgiida kana keessatti shoora guddaa kan qabu obboleessa keenya hedduu maqaa ummata islaamaatiin galatoonfachuu barbaanna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayyee maal qabda? Abdullahi. Hayyee. Keessummaa ajaa'ibaaf baasuudha Allah.
Haya. Ammoo hanga shartii na pooliseen nuti as hin ba'a. Haya, shartii na jettu tun tamitinu. Sagalee waan gurra kiyya ta'uu Haya. sagalee boo'isaati. Keessumaa Mee qoo inni dhaggeeffadha. as hin baatu mee. Qoo inni dhaggeeffadha. Cakas. Dhaabbata dhugaan sagantaa fixadhu malee. Wajji jirraame? Wajji jirraame? Warri gamasii wajji jirra? Warri dhaabbata wajji jirra? Mee oguuta gagateenyu? Kataa yoo maali wala? Kataa Ibrahim. Allahu Akbar. Mee oguuta kanamni kataa una wajjin? Mee oguuta gannataa mee? Gataa mee warra jajar warra kabajaa qabu. Warra ummanni isaanii kabajaa qabu. Warra lafti isaanii kabajaa qabu. Oguuta gataa mee? Ya Rabbi khiyya ya bari farfama khiyya ya gari waitu nurare jonde nukani firdausi gari waji jirra namu gatte isani ani kun gaba bada ulkau lafa biran jir nyuju ba an ulkau na bi adna ko ni wala ranjiru ulama ulka na kamisin khabaja bakadu kabatani nama jaba ya mudem na ipo Ibu, sabu rakan jamu bo, waktu asal jeraban. Wale tolong saya sekian Ayo. amma kawan saya pakai. Baru kita kucel jeju. Mereka sangat rajin. Usani. Apa ya? Haye, wajib jerabe. Ibu, Syekha Alima, Syekha biji tungkabdu, Syekha Oromia gutuda, Abba Aqida, Abba Tauhida, Khambiyatana gutu, Aqidaran, Biyatana barej. Warri madraka rati nuti nasena, barakallahu fikum. Nuti nasena asoda ba. Wajib jerabe. Enju di baitani. Enju. Syekh Musa da. Allahu Akbar. Fida Syekh Musa khiyya habatul buntiya. Fida Syekh Musa khiyya habatul buntiya. Kamol da Jaferu? Nina Vera. मैं तुम्हें तकबीर दान कब दनी बर Allahu Akbar Allahu Akbar Fida Syekh Musa khiyya habatul buntiya Allahu Akbar Allahu Akbar. Kata ini guys Takbir. sila Syekhana sila tadi. Wan angka semua kabala. Oh. Anis berga gana apa bebe cuma tar Oh, di namanya Yesus. lama pa ano mata ayega ishoror kain anu tu insyaallah Syekh itu semua apa itu itu pa kanila lala ba edura ka tenwa leta idong ka ba idong itu Sagale sangkama. Ini sagale sangkama isang Inggris kira sagale kama. Usames. Jal jame. Jadi ini di kalif tamalan tu pasuka jadi insyaallah kalif leme dongkap nih pak nama di rumah kita yang nih pak tanah rokok deh Sagale tanah sirraw na kaya siya. Segala soltiha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tintinis dalalin sa kiminta darajatani. Syekh Musa hanangay ni kalini beitani. Obbonay sattianu khashadam tula tawni beitani. Obbonay sa siyamaw watartawni beitani. Nama Ethiopian dhaggeeffatu ta'uu ni beektanii nurraa usaa gaa eegasu nutti dubbatinaa nama irratti sodaattan. Maali dilli وديرة تناظر. Hadi khalidin uska. Ojo le khotana matira hasisi. Baik itu pak saya lat
مرحبا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، إن شاء الله أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين إسلاما نجيا أقول ربي أكنا جئ ربي دبته يوغجان نبي محمد ودبته يوغجان شرطين أولاغا إسلاما وان جاء مهنا نجيفتني قلبي ركتبتني بودا وجيدان الرامل رابيخا قوتي أمو أولاغا نما إسلاما تهيني يو إسلاما تاتا أولاغا إسلام نتهاسا وتهاسوينا وننو تهاسوينو هاسا وإلمنا ماتي متي وان ربين قدام دبتين سنيهما وان نبين كينيا عليه الصلاة والسلام إمام نخينيا ندبتين سنيهما نلقى فتني قرى وليب كنتني ربي تني أمنتني نبي محمد إني أمنتني اتنقوتني آداء إسلامات تحاسوينا آداء كانما إسلاما تهينين ليفنا نتيذا كجنو خماق سومة ورمو شرطين عسا وديرا نمن تكو دبته وليدا قيفتو راجان شرطين عسا وأمو برسا إسلاما ولمقر ديفته أكسما وليدا قيفتو راجان شرطي عسا وديرا تحاسوينا وليبدا قيفنا نرى دوغا هندو بنو قرانو قنو چال جنة دا قيفنا يودا قيفنا أجري قبدي أكا چال لفدو نرى دوغا بلا ما هو نسينا أكن دبنة بلا ما جامي میں ارکان مرکنیسا فتن دبتنا نمني سلامته نغيسني أكنا يتنيك إنسان ننقبتين على لقونا دبادو دبي ديسي إشاران اللي جيتشو أكانجي رب رحمة واهن اللهم أغثنا أجل قلبي فراتنا الله يا ربي نوروبس يا ربي نوروبس روبا غرقودا نوروبس خبدا غموجي والقيو نوروبس اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا عاما طبقا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا ربي على دين الإسلام اللهم إن بالبلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا رب نوها روبس رحمة ربي نوهاهن رحمة سمي نوهاهن رحمة قلبي نوهاهن دوبا قيانك إن شاء الله
دعوة في دعاء جيتشو واني المنما بك برموتا دكي خطاب بنتي خطاب بروح دقمنيف قوتتي نمني وان بك برموتا تي أركمون جباتو محاضرة جيتشون بك المنما سنكي اتفراتي معلومة دين في اتباراتي اتهجتو بيها بناش ولد تندفني بكتنا ولد دفون دعواس كيبلني دعائراس كيبلچونا دعواني كيبلنا دعائيوني كيبلنا نخدنا خنو كيبلو ربي نوها كيبل بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل ربي قدانا كجو إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما آيات قرآن لما كني نوغي على بيتني خنام به كاساني سندگي سيسا اسنما بيتني نسيادة چيسا غافدر رب العالمين أمانة ديوان جامو جاچو أمانة درقم جاچو ويو دلغن ثوابا يوبليسن امو قطاطا سمي دچي غاران قبلي جين ننگيسني سمي في دچي في غاران امانا هي قبلا دين كي قبلا درقم هي قبلا اجج هي قبلا جين أما سوي جلخاي يقبل تن ثوابا يبلس تن قطاطا جين جان دوبا جري سدين ايغا يبلس تن قطاطا يطل تن ثوابا ندرا بدنبينو نفتن قبلو جان جچو اوغاسماهو ربين اينيوف ديما المنما آدمي في ديما بيها أمانة دجتون إسلامنا أمانة دجتون إيمانا أمانة دجتون دين الإسلامي كيبلو دين الإسلام كيبل كيسا قبان كيبل سمي دجين نديد غارل نديد آدم نكيبل أبان كينيا نكيبل جتشو أمانة وان دين جام وان إسلامنا جام وان أجي جام وان دركم جام سمي دچي غاران كيبلا جنان في الراددن ايغا بدين قطعة قمدو ايغا تلچيو ثوابا ندرا بدمينو نوافتن كيبلو اوغاسماهو تسيلو مالجان وان كيسجر لالو اوغاسماهو ربين آدم يبدي مجا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا المنما آدمين نكيبلي بودي سليني والله كيبلون اللي إفمي ديجي وان قافس كيبلي خناني سنقافة جودي ما بر واني رب العالمين دي واني ربي نكيبل چيسيف وعلما نمني دين كي واني نمني تقرقر بهو وهو دينما دي يقبلا مؤمنين مسلمين دي يقبلوا باتا كافرين منافقين آيان لما فهم الجا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلا وننا من كافرتهون إلا وننا من منافقتهون دين ما إن بيجاني في الرادي دودا
قبل أمنا قبل إسلام تانا قبل مؤمن تانا ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما والنربين دين نوح النف خسمي دكي قاردي أكاني في مويتي أمني جنة أركان نوف أكان ماسي وري سديد منافقة كافرة تاني عذاب قلني في أما دوبة إسلامنا دجاجون واني ربين ديرك أما بولي وهم سدي داقي سني ربي بيهو نبي بيهو أمنتي بيهو دا ديرك أما بولي ربي نبينا رسول نبينا أمنتي نبينا من جلاجا ربي بيهو نبي بيهو أمنتي بيهو ربي بيهو نبي بيهو أمنتي بيهو ربي بينه مالي نبينا وما ساخنا بينا آيات قرآنات بينا سميدت بينا نوحنا بينا أكجي واللسان فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجهده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يوم يلالا رب ما خيس أركنجي يو جلالته يو قرلالته يو أمان مالالته يو سميدة لالته يو أدو جلالته رب ما خيس أركني ربي وينما بكتك يا ربي وينما وهي جني وهي الكني قويا وهي دكي سمي وهي ناتي دوغا وهي أنا أنتي قبا وهي جارتي إلمان قبا قافس جرا وهي قبا أجي دابتا وهي قبا إني ألتها أرشي أولي ألتها أمون وجي جرا هميون وجي جرا بيكم سان وجي جرا دنديتين وجي جرا أركادغيتين وجي جرا علم وجي جرا وبكل شيء وجي جرا وأما بذاته فوق عرشه جرا بائنا من خلقه أمة الراكبه جرا الله أكبر الله أكبر كون دولار أميسن عالمة واني سلا سنين جونا انجتو جرتن جتو أقسيمي ربين توكو ذاتاني توكو دلغاني توكو ملتوني توكو ذاتاني توكو دلغاني توكو ملتوني توكو إني مو قلتها وري ربين أولنجي رجوني جرا هنيسن كجيبنا قاولتن كجيبنو ورى ربين بكان قبو الله موجود بلا مكان كجون نجرا أما نخيس نجرا يجرا تمي أما أسبه وان أكثر راجو هاهمو ربين أمو الرحمن على العرش استوى أني أولين جرا إسوجني نثنين جرا جاء وان آيات خنديدة وبنو الله ساقا وان آيات خنديدة منيما يجرا تخبرك سي أصابو خنو نجتي أصابو خنو درين بالو ميوانا كثير راجو نمني سلالة آيات قرآن نديدي آيات رب العالمين أن يولي سنين جرا وهو معكم سوجني سنين جرا خنجوس نديدي نمني آيات قرآن نديدي مال بيتا كافرا دوبا كافر دين كينيا ما تتوقع
كافر كافر بينو دين كينيا نتوقع قوقا لنجا حما لنجا كن دين كينيا خطوق رخطي ما نغيس تعامي أسباسا ميوان الراجو غافنا نجرا نين أركام ما سسيتا أسبوه كاك جالال نوتي إيماني واجه جانرا قرآن تأمنوا واجبة لكيسني أنا كتابة تأمنوا مي نمني وان كتابني جودي ده الراس بروس كافر إنني نخيسا متنو قبو يوجرات أسبابني قانيه سودا قمنا يوخين بكما جروتي أستغفر الله جو هاي من قانيه سنو بكما جروت أستغفر الله جو أستغفر الله أستغفر الله تبنا إلى الله أستغفر الله تبنا إلى الله أباش سرين جرتو آيات قرآن دده نمني آيات قرآن ددني كفرة الراس برو نون تهني جلال لهم ديمنو نبدين إسلام آخي ساقودن قبني أبوسين أكنا جتن نمن جنة أفان كيسي قالات دوبا لما فان ربي كان بيهو رقيسني ربي كان بيهو رقمنا إسلامنا باننتون وان ببرية تكان وان ججلو تكان خراء دي أكادوهنا نمني وانين أنجوهنا هم بيني أمانتين سن بيخا يو سن اللي هجم سن بيخا لما فانينيو لما فان نبي محمد بيهودا نبي محمد نبينا إني المناماتي نياتي الدوغا رفيه الرباها أبانسا عبد الله حاتم آمنا مكة دلته مدينة قليا كدوه إيسا أمنا ملي أمنتي ربي انتاتو إلمنا ما سنيو أمنا ملي أمنتي ربي منن سنتو أكنا هني بيخني جاچو نبي محمد نجالنا أكجا النبي عليه الصلاة والسلام نمني ننجالن إيمانا قبوجا نمني ننجالن إيمانا قبوجاني دبيران جالنا قاتران جالنا جماع كان قبوون جالنا مولود غدودان جالنا بيچ سودان جالنا شب سودان جالنا مالي جالنا ري قالي سا غدون جالنا وان اني تياجه غدون جالنا وان اني رادور كرادور كمون جالنا الله أكبر الله أكبر دقيقة رسول عليه الصلاة والسلام نبي محمدين أبو مانوس نبي خروم خبيرا خنا درنيجا نبي محمدين نجيسني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين جا تكون ما إيمان غاري إيمان مئوان قبوجا همانا يهوني أنا أنتير غسالمير المور لبوسر جالة متجا جالة بونسا قالي ساقبن